Woboon zoonii giddu galeessaa leenjii siyaasaaf bulchiinsa waraana leenjisaa ture milkiin obbaasu beeksise. Jaalaqaafan Fayyeeraa guutuu gabaasicha akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu qofa osoo hin taane ogummaa garaa garaan of qaree qabsoo hidhannoon dabaalee bilchina gahaa ta'een qabsoo sabichaa galma isaan ga'uuf tattaaffiin inni godhu waan impaayiratti dallansiisee fira qabsoo boonseedha. Rakkoon bifa kamuu isa mudatus woboon duruma beekee waan manaa ba'eef haala hin mijanne keessatti obsaaf murannoo qabuun akka sibiilaa jabaate roobaa fi qorra gannaa otoo hin jenne waan qabsoo itichuuf barbaachisu fudhachuun hubannoo isaa gabbifachaa jira. Akkuma kanaanis gaafa adoolessa 22/2024 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa leenjii siyaasaa fi bulchiinsa yeroo dheeraaf haala ho'aa ta'een leenjisaa ture haala milkii qabuun leenjisaa xumuree eebbisiisuu isaa beeksise. Leenjii taasifamaa ture kanarrattis waraanni barnoota siyaasaa bifa adda ta'een qulqullina olaanaa qabu fudhatee mooraa qabsoo bilisummaa sabaa akkasumas uummata isaa ittiin gargaaruu fi tiksuuf qophii ta'uu leenjifamtoonni kun himan. Kana malees gama bulchiinsaan hoogganaa bilchaataa akka risaa fageessee waa argu dafee rakkoo hubatee furmaata itti kennuu fi hoogganaa dhaloonni ofiin ordofu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo oomishuun qabsoo sabichaaf gumaachuutti jirti. Barattoonni kunniinis leenjii argatan kanarraa hubannoo siyaasaa fi bulchiinsa gahaa akka argatan himuun beekumsa kanaanis hojii isaan ilaallatu cufaa hojjechuuf hirbuu seenanii dirqama itti aanutti akka bobba'an ajajaan zoonii giddugaleessaa Jaalabdii Dhugaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lixa Shaggaraan Aadaa Bargaa magaalaa Hincinni irraa loltoonni raayyaa Impaayiritti afur woboota kennatan. Jaalkenna sabaa dabalata qaba. Diigamiinsi mooraa PP keessatti geggeeffamaa jiru kan yeroo kamuu caalaa jabaatee itti fufuun waraanni sirnichaa dhalootan Oromoo ta'an lola nuun ilaallannee fi uummata keenya miidhuu irratti hin hirmaannu jechuun zoonilee maratti qawwee fi hidhannoo isaanii guutuu waliin wobotti makamaa jiru. Adoolessa 21/2024 lixa Shaggar aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Hincinni irraa loltoonni sirnichaa tajaajilaa turan afur qawwee akaama afurii fi hidhannoo waraanaa guutuu waliin woboo bakkicha keessa socho'utti harka kennataniiru. Akka loltoonni kunneen jedhanittis afaaniin akka waan aantummaa sabaa qabanii of fakkeessuun miidiyaa irraa ololu gaafa hawaasa keessa bobbaanu garuu uummata nagaa maqaa deeggaraa wobooti jedhuun manneen isaa irratti gubuu fi ajjeechaa seera hin qabne irratti raawwachaa turre jechuun gochaa geggeessaa turan kanatti daran aaruu himan. Mooraa isaanii keessa walii galteen akka hin jirree fi walqoodiinsi sanyummaa jabaatee akka jiru kaasuun waraanni hedduunis uffata jijjiirratee badaa akka jiruu fi diigamiinsi mooraa isaanii keessatti daran babal'atee akka jiru dubbatan. Dhuma irratti simannaa woboon taasiseefitti hedduu gammaduun ilmaan Oromoo dhalootan Oromoo taatanii saba keessan irratti gochaa fokkisaa fi itti gaafatama seera fi seenaa jala hin baane hojjechuu irra gara mooraa qabsoo sabaatti dabalamaatii uummata keessan tajaajilaa jechuun dhaamsa dabarsaniif jiru. Waraanni maafia Impaayir Itoophiyaa godina Qeellam Wallaggaa Haara Himaalee Golalitti Aalsoo Hanneessaan haadha ilmaan torba ajjeesuun beekama. Jaarul gufa diinaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Naamusa waraanummaa fi naasuu tokkollee uummata nagaaf kan hin qabne waraanni faashistiin biltsiginnaa kutaalee Oromiyaa garaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun uummata nagaa haala suukanneessaan ajjeesaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 22/2024 waraanni sirnichaa kanneen Koloneel Abiyyi Ahimadiin bobbaafaman godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yaamaalagii Walal magaalaa Tajjoo jedhamu keessatti manguddoo ganna 60 olii haadha ilmaan torbaa kan ta'an nama maqaan isaanii Aadde Nuuraa Bayyanaa jedhaman osoo isaan midhaan daaksifatanii galaa jiranii karatti akka bineensaatti rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaan ajjeesuu maddeen keenya nuuf himaniiru. Akka maddeen keenya nuuf himanitti Aadde Nuuraan siyaasa kam keessaayyuu nama harka hin qabnee fi hawaasa naannoo biratti jaallatamummaa guddaa kan qaban yoo ta'u waraanni maafiyaan PP gochaa gara jabeenya hamaan guutameen badii tokko malee ajjeesuu himuudhaan miidiyaa uummata Oromoo har'aata biyyoolessa Oromiyaatti akka darbuuf dhaamaniiru. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Adiyyaatti hojjettoonni hospitaala 300 ol laganna hojii gaggeessan dabalatisaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessin. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Adiyyaa Nabaaduwaachoo keessa kan jiraatan hojjettoonni hospitaala sadarkaa tokkoffaa shunee 300 ol mindaan jilama waan isaaniif kaffalamaa hin jirreef jimaata adoolessa 19/2024 irraa haasee laganna gaggeessaa jiru. Ogeessa fayyaa hospitaalichaa maqaan isaa keeramin barbaantu
addis istaandardii takkimetti hooggansa hospitaalichaaf bulchiisaa Nabaaduwaachoo kaffaltii mindaa raawwachuu dhabu isaaniin laganna hojjettoonni gaggeessaa jiran. Kanaaf sabab ta'ee jedhe. Sabab mindaa dhabu keenyaa kanaan wantoota barbaachisu isaan bitachuu dhabuuf ijoollee keenyaaf nyaata dhiyeessuuf rakkachaa jira kan jennamni kun haal jireenya yaaddessa keessa jiraachuu ibsa. Mindaan keenya nuuf kaffalamu gaafachuuf hojii dhaabne jirras jedhe. Murni bilchiginnaa kufaatiin diinagdee hamaan kanis qabatee jiruuf diinagdeen biyyattii hundi lol impaaritti keessa gaggeeffamaa jiruun dhumaa jiru. Har'aattiin biyyoolessa Oromiyaa yeroo irraa gara yeroo gabaasaa turuun kan yaadatamu.